Qilleensi bareeda. Na bira dhufu geessee mi'atis. Inshaallah rabbi jedhe. Ati na bira hin dhuftu karaa Ameerikaa sana achi deemuu qabda. Ameerika Achi Ameerikaatti warri wal fide. siingilii malee namni dhufu hin jiru jedhanii. Hmm? Siingilii malee namni dhufu hin jiru hin jedhanii. Biyya kana amma akkamitti godhaa jirarree? Singilii. Hmm? Bakka walla karuma rabbi nu fide deemna maal goona nu. Karuma rabbiin hin dhaabatta nuun jedhe Dhagee. dhaabanna achi inshaallah. Singilii miti. Singilii qofaa miti warri qabus ni dhufa. Bakka nama Hmm? afiroo kiyya fudheetiin dhufa achi. Singilii warri jaarsee qabus ni dhufa, warri daa'ima qabus ni dhufa, kan hin qabnes ni dhufa. Nama hunda fitan. Taaptaappii godhuu naa dhiistanii? Man barbaachisu taaptaa'u muka naa godha. Singalee. Wallaahi. Okay, jabaadha. Maal seeti achitti Zainaba wanti guddaan itti irraanfachuu hin qabdu. Maaliif carraa mataa keetii itti fayyadamtu qabda waan ta'eef siif namni biraa adda. Waan godhuu qabda. Godhi waan godhuu qabdu. Okay? Inshaallah wallaahi berii hundumtuu guyyaa eeggata malee berii yoo rabbiin riskii ta'e as keessaa fixe guyyaa eeggata malee waa'uma sababee rabbi as keessaa si baasa. Maa hin deemne akkasii jedhan malee hundumtuu guyyaa eeggata tarabbii malee sana maan taatu. Inshaallah guyyaama rabbii keessaa nu baasee deemna wallah. Ni baata inshallah rabbi wajjin. Taa'ina waa himachuu baay'isaa. Dhaabbata baqataa waa gaafachuu baay'isaa. Siigalee. Inshaallah wallah. Yaa iyyannaa garaagaraa. Inshaallah kaamee yoo rabbi nu laaffise jaluma deddeemna. Ni laaffatti. Wallaahi rabbiin haa laaffisu hunda keenya. Warroota as keessa jiru hundattuu inshaallah rabbiin as keessaa nu haa baasu biyya baqaa kana keessa. Yaa hunduma keessa nu rabbi inshallah ni baatanii abshir. Ni baatan. Wallaahi inshaallah rabbi jedhe. Kaayiroon hin dhufa amma bara 2024 amma ji'a ja'affaati. Ji'a afur booda ni dhufa inshallah. Walla ziyaaraa mukoota akka yoo rabbi wal nu agarsiisee wal agarraa yookaan bilbilumaa wal bira jirra. Yaa inshallah ziyaaraa fi osoo hin taane dhimma wayii tokkoon qaba. Saniif hin dhufa. Anuu na arguudha yoo anuu baay'ee akkas waan dirra akkas as waan fakkaatu. Yeroon ba'uu deemu yoo ta'e malee yeroon garan as deebuu deemu namoota ta'e yoo ifitti yaamee akkas wal arginu. Wallaahi rabbi si haa. Inshallah. Inshaallah kaanullee yoo rabbi nu jiraachisee hanga sanii as jiraannu ta'e inshaallah rabbiin nagaan si haa fidu. Inshallah bifti inshallah. Uummata qashti masraayyee mana sogosse. Isbitaaleen gibbanaaf Zainabaadha. Si baname? Hin banamne. Na bana jin Kaayiroo challengin dhufe ilallee naa kannaa jiran. Achi dhagaa kannaaf bilis. So akkasi bakka inshallah. Waan arginu Zainaba. Ayyaa rakkoon qabu amshirri. Mana achuma galtaa danduma warruma asii bira galtaa mana jalaa san. La manuma duraanii san jira. Manuma duraanii san jira. Achuma jirtaa? Okay. Manni kee bareedaadha. Achuma jirraa eessa deemna jetteeti kaakina. Asuma keessa gangalachuudha. Warri manaa yoo sirra bashee maal gootaa jijjiirtaa uummanni bareedaadha. Waan irraa irratti hin qabu. Laa manni yaa'iin qawwee dhugaadha lakki. Yaa'ii takka illee hin qabu.
Ashaangulliitii boo'insa jalatti hin ergina. Tokkokin na adaba waan ta'eef ashaangulliitii boo'insa jalatti hin ergina. Yeah. Waan fiitiyya galatoome abibti. Ma warri akkasitti nan jaarsa hin qabu siin jedhanii ma. Maali? Zainab. Maal taate? Wayye waan dhufii galatoome. Waan dhufii laaf goolina guutte galatoome waan dhufii. Qaalitii. Okay. Eenyu isin? Waan ofiidha? Waan dhufiiti. Galatoome wallaahi waan dhufii. Jiraadha. Waan isin naan jettu walla meeti yoon boo'e yaaran boonne ani kana booda imimmaan kee akka hin dhageenye cufii baay'oo sibiilee ayyee waan dhufi laa boo'aan jiru wallaa maaltu gochise maa waan namni narraa du'e fayyaa qaba alhamdulillah fayyaa argachuu kiyyattuu ni gammada wallaahi. Kami takkan isin gargaaru. Firiyaadee? Laa waan dhufiitu hin boo'ini maali naan jetti ani hin boonne jedhaanii jira. Waan gaarii isin jette. Laa namni yeroo nama dhagama malee yeroon hundumtuu wanti hin tarre hin jiru. Waan rabbi sababa godhee fideefuu hin beekamu alhamdulillah jedhanii fudhachuudha wallaa waan hunda. Keetuma abbaan fira waan tokkotti hin cinqamin. Ayyaa wanti hundi ni sirraa. Itti hin cinqamin. Inshaallah. Nagaya fayyaadha akkam Oromoo. Asirraa amma achi dhufee na kan isaa kam jettu? Ummanti biyyee jirtaadha naan taatu achitti. Ana? Jiggistee na kanatu Zeenab achitti. Maal ati duraanuu bira osoo hin gaafatin dhuftee berkarruma quutaa. Zeenab mufiroo eessi jirta? Kootu mee amma nama sanuu naan jedhu dhabeeyyu. Biifti biyyaa abshir wallaahi ni dhufa muraaf. Wayne ni dhufa amma dhufeen jechuudha. Dhufee sarbii ajaa'ibaa achitti naa gootame qaadhima tokko qaadhima hedduu na gaafachuu. Keessaa filadheen hanga ammaa murteessine keessaa guurradheen tokko murteessee sitti fida. Silaa faamilii suma qabaachuu ta'e. Haga ammaa filannee jaarsa. Isii chaalenjii guutaa abaaboo guutaa. Geemi taphadhu buleessi yaalucha. Sultee galatoome. Siigale. Hagammaan filanne natti wal mare natti heddummaatee bakka akkasii laaluu jira hunda lafa. Osoo isin onnan jedhin chaalenjiin abaaboo osoo hin guutin isin jalaa qophiin onnoo ta'e. Lafiroo guutaaf chaalengii giiftiilee kanaaf bilis alagaa hojii taphachaa hin jirtu anaa wajjin ani rakkoon qabu moomees rakkoo tokko hin qabu ani si wajjin tapha. Wallaahi ani matama kiyya xiqqoo firii gochuuf asirra dhufee ta'a malee wallaa giifti fi miti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Asii bananii akka isii namoota ni qixaaxamaa fi sirriitti moosisaa waan fedhe ana qixaattu. Na qixaaxadhu akka giifti sii kanan okay? Wayyaani bennama adabeen beeku dhugaa. Dhugaa Walla nama adabeen beeku jechuun hin sodaadha nama adabu sassanuu yoo nama beeku taate nama beeku taate malee nama hin beekne sanuu natti ulfaatan jedhu waa takka. Akkanuma see taphadha malee. Dhagee gistii mataarra kaayyadhu na saddaara.